warra har'a sheeka roobee hidhee fi namoonni fakkeenya kana dalaydan isin hundi keessan dogoggora guddaa dalagaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني هردفتو تكينيا دا هرمو نغايا ولتبني جرا وري channel كناف حارواتاتا سبسكرايب لايك وجو يارك أبدال مو كومنت يالتي بريسو إندكتنا سنين جدا warra har'a sheeka أما roobee كرف فيديو namoonni fakkeenya kana dalaydan isin hundi keessan dogoggora guddaa dalagaa jirtan warra biyya keessatti akka ummanni mootummaa kana balaaleffatu godhaa jiru keessaa lakkoofsi tokko isin. Lakkoofsi tokko isin sheeka roobee yoo ta'e waan haga kanaatiif miti ariitanii garas maarree godhanii maarree ta'ee sheeka roobeen gidduu kana hafarsaa turan aadaa jara informeeshinii kennameefii jiraame kuno an sheeka roobee wajjin kaleessa haasa'aa ture nagaa qabanaan jedhe waan takka wanni akkasiin jiranaan jedhe achuma asitti itti qopheeffattanii shira itti xaxxanii propagaandaa keessan qopheeffattanii hattoota biyya alaa kana jirtuun waan kenna nuu kennaa manaamina nuti rakkoon qabu sin gammachiifna jettaniini jiraan naman qabu du'aan naman dhabu watte oromoon hundi keessan dhaggeeffadhu Hamzaa Shajjaabir Hamzaa Haaji Aslii murti guutoo sheetichuma tokkicha kanatti hagana haga miidiyaan guututti gabbaatanii duultanitti akka nama aarar biraarraa qabutti maaltu isintti dhagama maal isin godhe raafi raaja'u sheetichi bani aadam guutuu keessan isuman taajabu jira balaaleen karumatti deemnu taanaa booda dhaggeeffadha warri nama maqaa dhee kun tokkoon keessan ummata kana tokkoon keessan warri nama maqaa keessan dhee dhaggeeffadhu takka takka isintti ma dhaggeeffadha awwaan fadhe isin sodaatu taanaa booda viidiyoo takka waa'ee isaanii irratti dalagaati yoon an takka takkaa teessan dhufee like share complete isiniin godhin haati tiinan dalle wallahi share roben isiniin yisiisee tulle ana fani isin irratti dalaguu jira jechuu wallahi adabaddaa isin na furtu rahmatullahi wa barakatuh akkam nagaa keessanii jirtu jarri baara gama deemtanii isiniin jedha ilaa waadanuu miti kaniin isiniin jedhu na dhaggeeffadhaa biyyaa baatan ilaa baajaajii gurgurtanii motora gurgurtanii abbaa boossiftanii maatiin boo'ee asii isin erga alana kunoo laanuu darbee hin deemtanii nurraa baga deemtanii nuu darbeeyyuu jireenya gas nu deemtanii nuuti amma wallahi qalbii miti bunna akkanatti godhate abbaa hin eebbisiif gaasiin Itoophiyaa keessaa hin bee aramni iyyuu amma deebiti gara biyyaatti qottuu buna hunaan hedinii siinuma itiniidhaan kaambaasii moo kaambaanee jechuu gubachuu dhufte buna hunaan wayyaa qottuu deebii gara biyyaatti kanan siidhaa mayyaa abboleessu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh olbuti olbuti ebadayes ebadayesa otobisa kadumatu vale bua badayesa oso matarudu anajabu ebadagara dalekan otobisi kadumatu vale bua badayesa oso matarudu harma murau amarin ungone nu wol gode duga wolitim ne duga harma mura jaran isin dira bar ka abutta wajijiru dandesa ati wajidu dardesa abban fare biyataif enyurat indabarsina hogganan qabdu wanti kan duba tae agzo namni dala ol gurrate guyya tiktok irratti ganduma to hararge jechawlo arsi si komando afrankallo shanangibe jechawlo dira kun dira biyya faranji keessa bar an islam gurraacha oromoo ta'eeti mirgi jara lachuna qeebala naaqixxaate astaa waan jira tiktok irratti gaafa muka uddutti wal dhiibdan eenyurra murtii dabarsitan murtii guutoo jettus eenyu iluu jettus jarri maal godhuu danda'e asirra taa'ituma haa deeggaru gandasa nama tokkicha badii balleessa irratti duula warra lubbuu namaa baraaruu deemnaa bar osoo jarasan baraarraa osoo jennuuti ofiifuu wal lolu jirtan falattiin jirtan gaaf tokko murtii haqaatiin asirraan deemne wala sheekha shariifi hundi si akka feete mana barattee nama arrabsite feemas ta'uudha karaa rabbiin hin feeneef karaa aadaan hin taane jirana arra murtii haqaa goona jennee dhufnee bar murtii jaa jirana lubbuun lubbu
jarana ilma namaa isin hin dhagaamtu haati ilmoo takka qabdi ilmoo takkicha haadha jalaa bahee aboo deemee jiru marabbi sirraa jijjiiru jetteen gariin ka isin abaarte gariin ta biyya arabaa teessee ilmoo fi haadhaa fi dhufasi gattee biraa deemte nama rabbiif gubbatti hin sodaannetu oromoo isin feemasoota isin sodaata nama rabbiif hin qaceelin jarana namni bar bineensa waraabeessa namni maallaqa dhaqee kafalee waliin ta'a maqaa itti baasee harargee kana keessa dhaqaa laala iddoo waraabessa itti daawwatan waraabessa miila lamaati bar jarri oromoo ta'u maaltu isin beeksise jara qawween akkana wal godhu eenyutu oromoo isin hin jedhe aniin kun afaan oromoo haasaa'eef oromoon ta'u namni gartee nama bifaan nama fakkaateef naman ta'u waraabessa miila lamaati jarri waraabessa miila lamaati jirana ma eenyu kadhattan asirra taa'ee ustaad daawaan irratti godhi daawaan itti jiran hundi keessan shafaata jirta malee lubbuu namaa baraaruuf hin deemtan gara rabbii deebi'a gandummaa gaafa dhiiftan dhukkuba HIV darani arsi harargee jechaa gaafa dhiiftan gaafa san oromoon tokkummaale kan bosona jiru oromoodha kan lafa arabaa jiru oromoodha kan masaraa keessa jiru oromoodha kan biyya jirchu jiru oromoodha kan tiktok irraa isini numaa wal fixu jira malee namni wal fixu jiru hin jiru akka feetan taa gaafa isin duutan isin awwaalu inna lillahi wa inna ilaihi raajiun isin jechu abbaan feetan waan feetan haasawa gandummaa gandeetti dhala deem ganda kee qorqorroo ta'e jijjiiri ofi namni irra sirra taa'ee gandummaa dubartii leellisu akkoon isii uffattu qabdu qorqorroo mana isaanii deema dhaqaa laala qorqorroo isaanii abbaasaa akkam ture qabreen abbaasaa maal fakkaatti laala goojjoon inni itti dhalate waan fakkaattu yoo akkam dhalate magaalaa guddoon Itoophiyaa ta'e isin jettan Finfinnee ta Fincaanii fi Udaan keessa yaa'u gamoo takka achi isaan qabdan qabeenya Amaaraatii fi Tigreeti maal qabdi Oromoon Abiyyi qofa afaan Oromoo isin dubbatechi taa'u jira malee maa wal miitan jirana ganda jettee dhalaa urgurate dheengadduma mucaa takka ta gargaaran jecha wal loltan ammas nama galata namaan galchine isin waan abdii culullee godhee galata namaan galchisan Oromoo isin gaafaanan du'e followeera kiyya miliyoona 5 faana galchitan addunyaarra wal follow hin gootan ummata gaafa namni du'e follow wal godhu gaafa lubbuun jirtu maa waliin gootan namuu feemasa ta'uuf ganda nama arrabsaa iyyuu nama namni bara kana arrabfamin jirana kan du'e ka qabrii jiru kaanis warra gartee nutis warra maareetiyetti kaan warra maareetiyetti lukkuu qaltee biyyaan baane namaan qaleetti kijibduun lukkuu qalteen baane ankanumaan isin hin jedha rabbi sodaadha warri itti dubbattan warra asirra taayaa soo malee kan bosonaa ajajuun dandeessan shifta warra beeytan eenyu jettanii fidattan maqaa moggaaftanii maqaa dubbachuun mushkila waliigallee mushkilaa miti ajandaan irratti iyyataati borommoo yoo feete silaa jara kana lubbuu tana dhiisanii nurraa haasa'e hangan dandeeggaru qaama tokkoon deeggaru isinuu sirriiran jirtan rabbi sodaadha qur'aanaa fi hadiisa deebi'a akka ijoolleen pheenxeef ortodoksii amantii isiitti bultu takkaan dhageenya jaartii yoo jaarsa gallakkisee ganda galchitan yoo namni intala takka haraam itti dalagees ganda galfattan yoo namni tokko gartee komentii barreessan ganda galfattan ummata ganaa duratti hin deebiin wada haalaa deebi'e wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu yoo jaartii lammaffaa fuune jennellee gandee warra sodaa waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu sheekha keenya waan sirriitti dubbatte waan gaarii nu gorsite laal amma ወላል አመባ እንደ በግ ፈዛዛቱን ሲባል ብዙ ጊዜ እንሰማለን። ታዲያ የዚህ ፍየል ነገር በአሁኑ ሰዓት በርካቶችን እያስገረመ ነው የሚገኘው። እነሱ እንግዲህ እቺ ቅጠል አስረውባት ሊጫወቱባት ነበር። ነገር ግን እቺ ፍየል የዋዛ አይደለችም። ሐሳባችሁን በኮሜንት መስጫው ላይ አድርሱ። ቪዲዮን harraaf qabadhee dhufe kana fakkaata haga kabiraatti walitti deebinutti nagaannaaf turaa galatooma ulfaadhaan isiniin jedha.